Nundandesani. Shiratatanis, boxing nuftanis, bombing nuftanis, nundandesani. Usi, President Mami. Abe. Me mastraga Mariat. Wanti maaliyyaa jetteetti ani hedduun gammadee hedduun natti tole shirri addaan nu baasu kana booda mee maal jettaa? Faiz. Abadan wamtu addaan nu baasu hin danda'u. Waan haala amma yeroo jiru irratti waan amma jiru irratti maal jetta? Wanti haala amma wanti jiru hayyuu keenya Baqqalee Garbaa irratti ilmaan Minilik duula hamaa bantii jirti. Yeroon amma wanti yeroo irra jiru highlightiin jiru kana. Ati maal jetta kanarratti? Quba qabnaa gurraa qabnaa hundayyuu Baqqalee Garbaa jechuun waan isaan isatti gamaniif ni beeyna. Nuti illee waan isaan isatti gamaniif sani nu keessaa iyyiti. Kanaafuu mee ati maal jettame? Ani tijabeessinaan jedha. Tijabeessaan jedha. itti muddina. Itti muddee. Ani waan si dhibu dhimmuma kanaan wal qabsiisee waa tokko barreessee jira. Hayyee. Dachaqasa. Ormaa fi dhaamsa dhaamnee irraa maa qartan? Nun dandeessanii. Shira xaxanis, booksiin nuuftanis, boombiin nuuftanis, nun dandeessanii. Meegaa jechuudhaan hamma haala yeroo irratti qophaa'ee artistii keenya kabajamaa jaallatamaa obbo Fayyisaa Firii nu waliin jiru akkasumas immoo artistii keenya kabajamaa jaallatamaa koomedii obboleessa Buzee Arraa Buzee chaarjii irra kaa'ee dhufee pirezidaantii baay'ee jaallannaa antivaayirasii. Lataa keenya jechuudha artistii lataa keenya takkee keenya jechuudha. Mee waa inni nu dabarsuu ergaa sana caqafnu diina garaa gubaa sheer godhaa duuniyaa waliin ga'a itti muddime. Ormaaf dhaamsa ammaa dabarseera. Firaaf immoo kanan dabarsa. Kami sabboonummaan kee jedha. Kami sabboonummaan kee. Sabboonummaa gochaa moo sabboonummaa jechaati. Qabsoo miiraa qofa moo qabsoo abshaalummaati. Finfinneedhuma qofaaf iyyita moo of cina laaltee taa'ati. Kami sabboonummaan kee. Falmiif hiriira baatee atoo yeroo deebitu mana gabreetii dhaqxee shiroo bitattee nyaatta. Qarshii keen of irratti kan si jibban guddifta. Nan dhaalamee namiidhan jettee aartee odeessaa atoo dhugaatii dhuguuf girooserii Teewodiroos keessa xaxattee teessa. Kan tooftaan si balleessuuf eenyummaa kee xiqqeessuuf sirkaa nyaachaa si jibbu qabeenya isaa guddiftee ofii kee irratti goobsaa. Dhaqxee isarraa bittee daldala isaa guddiftee namiidhan jettee boossa. Lafa keetti abbaa ta'uu dhuguma yoo barbaadde firii qabsoo kee nyaachuuf oromummaaf yoo yaadde magaaluma jirtutti waan bittu diinarraa bittee mana diinaan jabeessin. Kan si jibbuuf qarshii kee suuqiitti isaaf hin geessin. Gaafa haadhoon kee dhiigu callisee si ilaale gaafa aayyoon kee boossu ormi dhokatee ilaale. Gaafa ati hiree keetiif lubbuuf baatee iyyitu gaafa ati haqaaf baatu walqixxummaaf falmitu si cinu mootoo jiru ilmaan nafxanyaa martuu usee afaan qabate. Gaafa ati reebamaa hidhamaa daandii cuftu inni suuqii banate. Lubbuu keerra bu'aasaa qabeenya isaa durfate yoo ati itti dubbattu dafee agaazii waammate. Garaan kee dhiphuu darbee maarree akkamiin dagate. Oromoon gaafa qalamu qilinxootti gubamu miliyoonni buqqa'ee badii malee joon je'ee horteen Minilik keessaa kan nu dirmatu dhabne ati ifa xiqqoo argannaan Finfinneen keenya jedhee lafa keessatti falme. Garuu ati har'allee irribarraan dammaqne. Gammummaan siif hin galle tooftaa qabsoon hubanne. Magaalota xixiqqoo amma keessa jirtullee burbeekii akka dhabdu. Bunuma jabanaallee mana ormaatii malee takkaa filatteen dhugdu.
sirbuma qabsoo qofaan ani sabboonaa jecha mala salphaa wallaalte kan sabboonummaa gochaa mala salphaa wallaalle kan sabboonummaa gochaa kami sabboonummaan kee isa qansiraaf dhufe ofirratti goobsinee yaanee isarraa binnee nu umti sooromsinee kan dura dhuftes quuftee ofii isheen otoo isheen nu tuffattuu otoo qe'ee keenyatti afaan keenya lagattuu nuun gaddinee kenninee Oromiyaa taasifne hospitaala kadhattu magaalaa keenya irratti dagaagsine nu martuu lafa keenya falmiti nu kadhannaan kenninee rakkoo taate nurrattuu maarree amma falli maal falatte sanyii koo maarree amma falli maal falatte qeerroo koo maal falatte qarree koo kan kee irratti abbaa ta'uuf maal falatte sanyii koo dhaga'i siittan himaa dhaga'i ani tooftaa cimaan argee dhaamsa kana dhaga'i. Sabboonaa jechaa miti sabboonaa gochaa ta'e. Gochootuma ati gootuun roorroon kee akkuma keessirratti akkan guddanne dursi harmee keetti mi mana diinaatii dhaqxee zayita akkan bitanne abboo keetti illee mi mana ormaatii dhaqee waa takka akkan bitanne atis waa irraa bituuf mana gabreettiin fiigin ila meeshaa kamuu bitachuuf mana habashaa lixin ofii kee magaalaa irraa moggaatti ofiin dhiibin meeshaa kamuu bitachuuf mana alagaa lixin bor isumatu si miidhaa qarshii ofii keen rasaasa diinaaf hin bitin sittani maa dhaga'i gosa meeshaalee bittu dursa adda baafadhu alagaan alagumaa mana lagaa lagadhu dhaabbilee tajaajilaa jiran dursa qoradhu gaafa waa gochuuf kaatu dhiiga qeerroo yaadadhu bakkuma deemtu sanatti xiqqoom achi dhaabbadhu dhiiga qeerroo yaadadhu furmaanni suma harkaasitu of kabachiisa yoo diddees sumatu ofitti taphachiisa yoo feete situ diina madda galii dhabsiisa tooftaa qabsoo dinagdee suuqii diinaa cufsiisa humnaan yoo goote siinis aarsaa si kaffalchiisa kanaaf filannoon keetii filannoo siifan dhiisa nafxanyaa jechaan jibbaa gochaan isa guddifnaan nuti moofaarraa baafnee bullukkuu itti uffisnaan nuti lafa ol kaawwanfnee siree gubbaa raffisnaan kadhaarraa dandamatee ooyiruu keenya irratti hoteela ijaarratee nuti hoteela isaa dhaqnee isaa wajjin shubbifnaan oolumaa keenya dagatee wanta darbe dagatee jibba isaa qabatamaan erga inni mul'ifate bofa summiinsaa hamaa nuti boraatii godhate bofa summiinsaa hamaa nuti boraatii godhate orma miti yaa sanyii koo nu umatoof tuffate orma miti sanyii koo nu umatoof tuffate Timuddi hadhaa jalqabdee nuti akka Oromoo artistiitti akka ijaaf gurra ummataa ergaa guddaa kana dabarsitanitti biyya keenya irratti jechuudhaan handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti argamna hadhaa jalqabnee kan jarri jechuudhaan Baqqalee Garbaa jibbaniif jaranyinnatin astamaaree jedhamti nummotti muddineerraa hadhaa jalqabnee ummataa waliin geenye diinarraa waan tokko hin bilchatu abshaalata Oromiyaa keessa umnaan qofa nuti abshaalummaadha sooftiweerii sammumaan argite abshaalooti keenya warri jajjaboon argitanii warri akka jawweefaa warri akka obbolummaa fa'aa argitanii ilaaluma tokkitti qimmiidhanii sa'aatii 24 guutuu kanaafuu kana booda jechuudha maammeen itti gaafatamaa dhimma bittaa fi gurgurtaa itti gaafatamaa dhimma balaa qoonqoo biyya keessaati kanaaf dhimma bittaa fi gurgurtaa irratti itti gaafatamummaa isaa pirezidaantii maammeen laallee irraa horaa bulaa deebanaa rabbi sinaa jiraachisi qe'ee kana.